السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان في ياسمين نور الدين جامع منين برقص من برنوتا أبادر صدر كلام مفا جلكابة درا منغني جافا قدامه برأخو ما لما في كل لما توري برأخو ما لما في كل لما سنيتي هدومينا باينا برتوتا هنك أباني توري باينا برتوتا هنك أباني نم أفورين قدابتي جراتي من نغمي هم جتشولا نم أفرين دابتي جراتي سنمرة مسينسي دبلاد في أكسمان مني برنوتاتي ساتو هنگتي كاتكون دارني أفان رومو سكيستي هنداب بمو سبب بطوته ملي ياد جامو لانجيجي بطوته ملي سمي توقع دابتشو هندن ديام جامي جراتي سنماناتا والحمد لله هنگس مانو والخالي توري دينوما سنة سمدينو أسجيني توري هنگو مخنانوه هجي دي لخنا أكو مولة خنا منا خنا تستهو على تستهو أغرسيسني جرا أرتي جتون إيه ما سبت أقوتي قومي تو مكانسي غاودا قومي دغاغينا دافا نومو أكاسماس مكانسي غوتو سيمو قومي دغاغينا آدافي أفان أورومو يموتو قومي يتون غابا ومتي توتو يوغان قاما ولي قبامي يوغان آبتك dhaabee miseensa qabu of danda'ee waan takkaan yookaan gamtaa takkaan sosee hojjetu kan sagalee takkaan wal dhagee wal jala deemu gumii jaamaa akka afaan Oromoottis akka seera Oromoottis gumiin caffee takka jalatti hateessee wal gahii yookaan marii takka jalatti waan taa'amee yookaan dirqama ofii qabaatu akkasumas mirga ofii bakka itti gaafatu gumii tana keessatti gumiin akka Oromoottis bakka guddaa qabdi. dhaabni gumiin hundeeffame hamma dhaaba xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu kabajaa qabaachuu kana gabaabaa gumii jechuun gabaabumatti kaasii kana yoo gaabsine. Gumiin maaliif mana barnootaa keessatti gad dhaabbatti? Gumiin dagaagina gumiin wanti mana barumsaa keessatti hundeeffamtuuf barattoota jechuun immoo ammas deebi'ee barattoonni abdii hegereeti warra fuulduraaf biyya sana bulchuu warra fuulduraaf biyya sana fuudhuu abbootii harkaa gumiin wanti mana barumsaa irratti hundeeffamuu dandeesseef dhaloota qabu taati dhaloota barsiisuudha dhaloota waa dhaalchisuudha beekumsa dhaalchisuudha dhaloota waa barsiisuu ta'a jechuudha kanaa hojii qabatee gumiin afaan Oromoo akkasumas gumiileen akkanaatii fi gumiileen adda addaa xiqqoonis gurguddoonis wanti hundeeffamtuuf akka waan fuulduraa dhaloonni kun amma ilmii ijoollimmaa jiru kun booda keessa guddatee biyyi sun isii abdattee waan taateef akka fuulduraaf biyya tanaas karaa tokko ceesisu akka dhaloonni kun eenyummaa isaatiif falmatee mirga isaa akka gaafatuu fi akka hundeeffamasitti bara 2012 keessa mana barumsaa waliin sadarkaa lammaffaa keessatti kan hundooyte yommuu taatu gumiin dagaagina aadaa afaan Oromoo bara kana keessa kan hundooyte barsiisaa afaan Oromoo Barsiisaa Lammii jedhamuu fi barattoota Oromoo kan achi irratti shaakalumsa qabaniin deeggaruudhaan afaan kanaa fi aadaa ta'anii guddisnaa xiyyeeffannaa godhatanii irra kaa'anii bara kana keessa barsiisaa konkolaataa ijaaree harka ka'umsaatti achi seene. Gumiin tun bara sana keessa akka ittiin dootullee hammas takka akka barbaachisutti illee deemuu baattu bara 2013 keessa walakkaa ijoolleedhaas filattee ijoollee ka'umsaa fi beekumsa qabdi dandeettii addaa aartii fi beekumsa adda addaa qabdu xiyyeeffattee filattee haala barbaachisaa ta'een gumiin dagaagina aadaa afaan Oromoo hundooytee bara sana keessa hojjechaa turte. Maaliif gumiin hundeeffamnis takki wanni gumii sana hundeessuudhaaf isin kakaase maalii waan jirratti tokkoffaa irratti immoo xiyyeeffannaan keenya dhaloota kana dhaloota qubee gaafa ijaaranii dhaloonni kun of irraanfachuu of dagachuu fi gaafa amantii keessaa bahee aadaa keessaa bahee dhaloota kana akkamitti akka deebisnuu fi dhaloota kana akkamitti karaa qabsiisnee eenyummaa isaanii akka itti barsiisnuu fi maalummaa isaanii haala itti barsiisnuu wal qabatee kanarratti xiyyeeffatteeti. Lammaffaa irratti immoo hundeeffamnis ijoollee barattoota Oromoo kan akkasumas irratti
isaan barattoota dandeettii addaa aartii irratti aartiin uumamaa isaan aartii irratti dandeettii adda addaa qaban aartii muuziqaa aartii diraamaa fi tiyaatiraa muuziqaa sirba afaanii akkasumas walaloo yeedaleessuu hamma ogfakkii fi ogbarruu adda addaa irratti xiyyeeffattee gumiin afaan oromoo ijoollee sana ol baasuu fi akka gumiitti wal jaartee baastee ijoollee sana beekamtii addaa hannuu waan barbaaddeef gumiin tuni hundeeffamtee kanaa kaka'umsisii jaaruuf haates sababa kanaan jechuudha. Achi siqee bara 2013 walakkaa ji'aatii booda hundeeffamtee haala sirrii ta'een tarsiimoo si jijjiirrattee gaafa ijaaramtu waafni sitti jijjiiramee manni sittis hannamee fi gaafa dhaabbattu nama sagalee dhaabbattee gumiin tun barataa sagalee dhaabbattee mana barumsaa kana keessatti barataa sagaleen kun barataa quuqama sabaa qabu aadaa fi eenyummaa isaatiif dhimmamee ol ka'iinsa aartii oromootii fi ka'umsa dammaqinsa uummata kanaaf nama jaalatu turanii isaan kanaan ji'a hamma takka ammallee hundeeffamtu barataa sagaleen kun immoo deemee mana barumsaa keessatti ka'umsa addaa godhuurraa ka'een barattoonni kun deemanii bakka isaanii nama lama buusanii barataa qoratanii isa akka isaanii isaan fakkaatu eenyummaa isaa beeku qoratanii ofii dhiyeessanii karaa mana gumii karaa fidanii sagalan san nam wantaa ta'anii nam 18 ta'anii deebi'an sagal bakka buusanii jechuudha. Gaafa kana sagalan kun nam 18 deebi'anii gaafa eegalan hogganaas filatanii itti aanaas barreessaas filatanii akkasumattuu walitti qabaas maallaqaa godhatanii gumiin tun hundooyitee seera aartii irrattis piroogiraama baafattee sagantaa isiitiin hara fuuldura achi tarkaanfachuu eegaltee gaafa kana osuma deemtuu barri kunis dhumatee bara 2014 gama xumuraatti illee gahu bara 2014 kana keessa immoo gumiin afaan oromoo of dandeessee qaama waan adda addaa irratti aartii keessa walaloo walaleessuu hamma yeedaleessuu sirba afaanii qopheessuu hamma diraamaa qopheessuu shubbisa keessaayis aadaa harargee shaggooyyee hamma qopheessuutti achi deemtee yeroo duraatiif bara 2014 keessa waltajjii xiqqishoo takka bareedduu hamma beekumsiitiin barsiisaa walaloo iddoo biraatti dhufee siin barsiifne shaggooyyis iddoo biraatti dhufee hin barsiifne diraamaanis akkasuma kan barsiifne dandeettii qabdurraa beekumsa ofiisiitiif qabdurraa haqeen ofumaaf wal barsiistee yeroo duraatiif qophii xiqqishoo takka bara 2014 keessa bareechitee akka beekumsiitti namallee keessummaa takkaa filama afeertee qopheessite gaafa kana qopheessuu isaanii hir'ina isaanii akka ilaalanii fi dogongora isaaniitii fi hamma beekumsa isaanii eessa akka jiruu fi bakka tam akka jiru of harkuun isaanii taatee jechuu hawwisan gaafa kana san caalaa jabaatanii akka hojjetan isaan godhee dogongora isaan gaafa achirratti agarsiisanis haa ta'u beekumsi isaanii san caalaa ni jirraa beekanii ijoolleen tun gaafa san likkitti jalaa haatee hojjette achi booda utuma deemtuu hayyoo haariyaa horachaa dhuftee lakka marii teessuun gumiin tuni akka babal'achuu qabduu fi mana barumsaa naannoo haalii keessa jiru kan afaan oromoo ilaallatu hundarrattuu gumiin tun akka banamtuu fi gumiin tun akka iddoo magaalaa hararatan mana barumsaa afaan oromoo tiyyaamu hunda keessattuu babal'attee akka hojjetamtu ka'umsa argattee jechuudha. Gaafa kana haatee yeroo duraatiif xiyyeeffannoo si mana barumsaa mujaahidiin sadarkaa tokkoffaarratti gumii sana niin banaa jettee lafaa haatee gaafa kana gootus of dandeessee qaama biraatiin hin mari'anne ammas deebitee qaama beekumsaa alaatiin osoo hin taane ammas qopheessu deemtu of musiitiif of jaartee ammas beekumsa siitummaan ammas walaloos qopheeffattee diraamaas ijoollees leenjistee yeroo duraatiif mana barumsaa mujaahidiin irratti bara kana keessa haala bareedaa ta'een barattoota achi afeertee qophii of dandeessi mana barumsaa mujaahidiin irratti gootee lafa keessa jechuudha. Gaafa kana mana barumsaa kana irratti hojjettee manni barumsaa mujaahidiin akka afaan oromoo ta'uu isaatti gumii sana haalaan simatee haa galatoomuu jechaa asumaanuu gumiin afaan oromoo gaafa kanaas ijoolleen ta'uu dandeesse jabaattee gaafa sanirraayis mana barumsaa mujaahidiinis ijoolleen barattoota taachaa jirtu gumii sana gaafa agaran sabboonummaan itti dhaga'amuu fi guddinni afaan isaaniitii fi hawwiin aartii isaanii dabaluudhaan warri mana barumsaa akkasattis dandeettii adda addaa qaban akka itti mahamuu qaban murteeffatanii ilaa mana barumsaa baatee dhufanii galmaa ofii hojjechuu jalqaban ijoolleen tunis sababa kanaan ijoolleen akka of bartuu fi eenyummaa isaanii akka of bartu barattoonni hiyyaas akkasumas barattoonni gumii afaan oromoo ijoollee wanta godhanii kakaasanii kakaa'umsa guddaatti uumanii
ijoolleen tun akka xiyyeeffannaa gara gumii afaan oromoo gootu golee jira jechuudha. Gumiin afaan oromoo kana godhisitti haalaan illee gammaddu garuu ammallee beekumsaan hanqataa waan jettuuf tattaafachuu eegaltee namoota gurguddaa jiru quunnamtii guutuullee yeroo sanitti milkoonee fi namoota jajjabaa warra aartii irratti taa'umsa qabu ni harkadhattee olii gafiidus meeshaa barbaachisaa ta'e akka gumii takkaatti akka hawwisa takkaatti taatatu akka dhaaba aartii takkaatti meeshaa daddasallee qabaachuu baattu ni harkadhattee qaama adda addaatti jiru quunnamtii illee gootu gaafa sanitti hin milkoonee fi gumiin tun milkaa'uu dhabuunsi immoo isii hamlee cabsine ammas isii isin dogoggorsiisne Aizdoon jettee wal jajjabeessitee qarshii 10 fi qarshii walii buufattee walii qabachuu eegaltee maallaqasii sabti irratti marii waan gootuuf akkasumas as deebi'ee abdii hin murree nama 18 kun jabaateetti fufuudhaan deebi'ee as deebi'anii mana barumsaa awwaatee keessatti ammas barattoota kumaata maallaqaa uumuu keessaa ammas barataa haarii oomishuu barbaaddee barataa haarii oomishuu irraa kaka'een barattoota hirmaachistee ammas galmeessuu eegaltee gaafa kana guyyaa takkatti barataa asirratti argamu keessaa barataa 400 olii galmaa'ee gaafa takkatti barataa 500 keessaas gaafa takka mariirra kaayame gaafa san boqonnaa irratti mariidhaaf kaayaman erga yaamaloota barataan 500 kun barataa 40-50 argame gaafa duraa kana barataa 50 kun gaafa argamus guyyaatti aanu sabbata biraa marii qabnaa hin hafina gaafa jennuun barataan kun gobbu'ee barataa 20 hirmaate barataa 20 kana keessaa xiqqishoo ammas deebi'ee gaafa sabti dhuftu walgahii ammas 20 kanarraas barataan 10 gaafa deebi'u barataan 10 san gaafa gingilfamu barattoota sabboonummaa fi eenyummaa fi qabanii isaan faan boonanillee ammas kaka'umsa guddaa godhanii bakka barbaachisoo ta'u yeroo ammaa tanaa gahuudhaaf akka amma bakka jirtu nageesseef obsa waan argatteef gaafa sanillee kanaan deemtee ammas kana ta'uu isiitti gammaddee ijoolleen haariin ibsitunis gumii sana jajjabeessuu fi warroota muuxannoo addaa qaban walaloodhaan sirbaan sagaleedhaan warra tiyaatiraaf kana warra gahumsa qabanii isaa kuni gaafa kan isaan kanallee harkattee gammaddee gaafa kan isaan harka cufantis jajjabaattee gumiin tun hoogganaa isaaniitis jabaatee fuulduraaf maallaqa isaan barbaachisa waan barbaadan argachuudhaaf kaameeraa reediyoo waan adda addaa kanaaf waan barbaachisuuf dirqama deemtee qophii xiqqoo takka ammas gizee awwaalaa taatu gizee bakka adda addaatti maallaqa argachuudhaaf dirqama hirmaachuu qabattee maallaqa kana barbaada waan barbaachisan argachuudhaaf deemtee hojjechuu eegaltee xiqqaatu haa guddattu gaaf takkaa fi namallee dhiyeessitee maallaqa xiqqaa tokko argattu maallaqa sanii fi hawwasii wal qabattee hammas takka deemtullee waan of dandeessa akka argattee waan kaameeraa irra kan bitattee gumii tun har'aan tana bakka barbaachisu xiqqoollee tarkaanfadheettee ofii gammaddee jirti. Kana hojii wal qabatee bara sanii booda bara 2015 seenaa irratti gumiin tun haalaan beekamtee uummata Oromoo hawaasa keessa jiran hunda birattu dhageettii guddaa argattee isinis dhageettiin kun isii jajjabeessee bakka irraa barbaachisan nu geesse haala barbaadamutti hawaasni jaalatee isii simachuu eegalee gaafa kana namoonni adda addaa ta'e quunnamtii godhee eegaltee isiin gaawwanni isiin tokkoffaan jaalala kabajaa namaaf qabdi gumiin tun takka waan hamtuudhaatti illee nama gorsitee hin beektu qaama aartiin alattis gumiin tun sirba diraamaa walaloo kana bichaa miti inni guddaan eenyummaa irratti xiyyeeffattee hojjettu barattoota eenyummaa ofii barsiisuu eenyummaan ofiitii fi maalummaan ofii garagara waan taateef xiyyeeffannoo eenyummaa irra gooti oromummaa isaatti irra gooti oromoo irra gooti aadaa fi afaan irra gooti wanni guddaan itti xiyyeeffattu fuuldurumsi immoo akka of bartu ijoolleen akka dogongora irra jirtu irraa akka of qabdu akka obbolummaa isaanii jabeessan tokkummaa isaanii akka jabeessanii fi dogongora kanaan dura abbootiin dandagooti akka irra deebinee fi gaarii isaa godhan immoo dachaadhaan akka irra deebi'anii godhan hawaamsa taatee fi jirti ijoolleedhaaf ijoolleen tun of baruu isaanii immoo booruuf dhalootaaf akka waaqaa'anii fi dhalootaaf akka quuqama qabaatan gootee jirtee gumiin tun kennaa guddaadha gumii sanatti dabalamuun gumiin tun waan xiqqoo yaamtee waan tuffatamtu miti gumiin tun guddoodha tokkichiinsi barataan tokkichaansi akka uummata Oromoo bakka bu'ee dubbatu ni beeka akka isa achi madaa'eef asii boos ni beeka barataan gumii afaan isaatiif bakka guddaa qaba cuqqoosaa jennu dhaloota qobeeti waan taateef
cunqursaa qaamaatii illee cunqursaa sammuu danda'u barataan gumii afaan oromoo hin ayyamu kana barataan gumii afaan oromoo waan takkattu eenyummaa isaatiin boona maalummaa isaatiin boona tokkummaa isaa irreessaati nuti waliif gaachanaa beeka hiriyyummaa jabeessa obbolummaa jabeessa shamarree achi keessaa akka obboleessitti ilaala tokkotti akka haadhaatti ilaala isa alaaluuf akka obboleessaatti hammata alagaaniif gonfata jabeessee gonfata isa karaa sirra hin jirre karaa deebisu tattaafatti gumii afaan oromoo malee dogongora biraa kana naman neetu maqaan tokko tokko illee isin baatu isin garuu kana hunda qabdu dhugaratti hundootti waan taateef dhugaa kun immoo yeroo hedduu hojii badira dhugaatu namaaf dhiqinfilmu waan taateef gura namaatti illee aseen hojii waan taateef dhugaan si hedduullee mul'achuu baattu isii keessa kan jiru garuu gumii abbaa keessa jiruuf ifa waan jaaniif isii toofa garaa gumii afaan oromoo kana fakkaatti kana hojii wal qabatee gumiin tuni erga akkatti hundooyitee dhaabbattee tokkummaa kanaa fi eenyummaa sirra xiyyeeffattee eega as geessee booda bara san keessa bara 2010 gama xumuraa irratti as deebitee qophii guddoo FM Hararii afeertee hooggantoota biiroo barnoota Harariitis afeertee qophii guddoo baandiidhaas xureessitee akka jirtuu fi sabni kun akka jiruu fi as keessa afaan oromoo kan dur magaalaa sana keessatti reediyoo irraa dubbatamaa turee fi artistoonni oromoo as keessaa weellisaa turan magaalaan tun akka magaalaa laftuun akka lafa teenyaatti immoo magaalaan tun akka lafa oromoo ta'uusitti nuti ta'e jennee beena waan taateef kan godhu wayin dhorkaa hin jirtu. Kanaaf gaafa nuti immoo gumiin tuni waan kana hunda gootee deeggarsa nama takkaa malee bakka ammaa tana geesse kana gaafa geessu deeggarsa nama takkaatiin miti. Deeggarsa dhaaba takkaatiin miti deeggarsa mootummaatiin miti deeggarsa miti mootummaatiin miti. Of dandeessee as geesse qarshii bismuni wali buufattee har'aatti isinas geesse waan mana kana keessa jiru hundaa'u boodurri yoo ilaaltan qarshii nama takkaa keessa seenne qarshii masiiti kan hunda qabuu immoo of qabuu fi of jaallachuu siiti osoo hin taane saba kana jaallachuu siiti waan lubbuun siifeetu ijoolleen tuni waan ofiif jaallattu irraa of qabdee waan lubbuun si barbaadu irraa of qabdee waan garaan si barbaadu irraa of qabdee qarshii qabu san gumii sanaaf dabarsitee kan hundaan akka gumiin tunas geessu arra waqtii jetti gaafa kana hunda gootu immoo deeggarsa takkaa dhabuusi waan kanaa dura dhaabota oromoota irra gahaa ture keessirraas ga'ee wanni oromoo jedhamu naannoo oromiyaa keessattuu akka jabaatti kan eegamu kanaa wajjin qabatee immoo gumiin tuni kana dhabuusitti illee abdii hin murre maaliif jennaan isiin gaafa abdii murtu gaafa rabbiisitti irraa abdii murte malee abdiin si nama harkaa miti abdiin si rabbi harkaa waan taateef waan akka taatu kana godhuunsi cunqursaa adda addaa irra gaggeeffamee jira mana barumsaa irratti amma jettullee hamma gaafa nuti itti laffaanee ol jennee gad jennee qophii takka qopheessinee waraquma takkaa fi qalama takka irraa barbaaduudhaaf gaafa nuti hootaan ulaalaa jennee barsiisota maasanas illee gaafa afeerre hamma laaluu jibbamu takkatti illee geenyee turre afeerree abbaa tokko kan jabaadhaan ijoollee gaafa dhabnees qabaanne gaafa waltajjii guddoollee akka mana barumsaatti qopheessinee waltajjii mana barumsaa irratti gaafa dhiyaannee barataa bichaan gaafa ulaalee hammee nu kanneen bichaa barsiisaan ulaallee gaafa dhabu ni jira sanis abdii nu murachiisnee nuti san hundaa'uu obsinee haala barbaachisaa ta'een yeroo ammaa sana geenyee jirra ammallee isiin as jiraattu garuu bakka barbaachisaa ta'e ammallee akka geessattuu geesse garuu cunqursaa irraan dhaabbanne ittuma jira jechuun mallee keessaa fi alaan haa ta'u nuti dogongora dhaabni akka keenyaa guddina akka keenyaa baay'eetu jira aadaan afaan oromootii fi guddinni afaanii gumii sanaan alattis guddachaa ture shaggooyii isaa taatu tiyaatira haa taatu qaama biraa ni hojjeta alattis aadaan oromoo ni guddatti nuti immoo isaan irraa bakka buunaadha isaan irraa hojjennoota taane isaan irraa fakkeenya godhannee hojjennaadha. Dogongora dhaabni akka keenyaa dhaabotiin gurguddaan aadaa yookaan hawwaasaalee adda addaa irraa jiraatan dhaabni kanaa kuni dogongora isaan hojjetan akka hin hojjenne nuti kanarraa qusachaa wal gorsinaa namoota dogongora keessatti oofan afra isaanii hariirra nuti dogongoroota adda addaa kan hojii of dhufu kan hojii guf dhufu keessaan diiguu alaa dhufaa diige malee namootaan
tokko warra xiyyeeffannoo isaanii gara gumii sanaa kan jira. Akkasumas hamma namni nama horsiisuu takatti namni nama jabeessullee ni jira. Gumii sana keessatti immoo haa galatoomanii. Aartiin shawwooyyee gumiin ni hojjetti. Tiyaatiraas akkasumatti ni hojjetan. Diraamaallee walaloollee akkuma beekamutti wahuma aartii jee qabatameehu mana gumii kana keessatti ni hojjetama. Miseensa keenya guutumattuu gahee mataa isaanii qaban isaan hundinuu ilaama ministeerota irraa hoogganaa irraa ta'ee jechuudha. Gahee mataa isaanii ni baatan. Akkasumas ta'ee ni jira gizee takka takka keessumaa rakkinni nama qunnamus keessumattuu san hunda danda'amee haaluma deemu keessaafuu shamarran keessatti waliin bu'iinsa warra isaaniitii wajjifaa ta'us dandehaatuma san hunda Oromummaa waan ta'eef waan godhan hin qaban waan ta'eef saba isaaniiti yoo irra isaan dhaabbatan isaan duuba dhaloonni isaan duuba ol ka'ee warra isaanii ta'uuf yaala waan ta'eef kanumaafuu irra guddaa shamarran irratti rakkoon gahus ilaa warra bira deemeetillee nuti hangi shamarranii jechuudha. Akkanaa gumiintu jennee waan biraa keessa soo hin deemne dhaabuma akkanaatii afaan fiitiif aadaa fiitiif tadhaabbattuu jennee warrallee amansiisnee shamarran keenya hanga ammaatiin asii wajji jirra jechuudha. Haa ta'u jalqaba mataa kiyyarraa ka'ee hoggaan gumii tana seenu harmeentii hedduu naan lolti turte. Dhala addattiif hin beektu. Maal deddeemaa ooltaa shoggoyee maaliif taphattaa jettee faa hedduu naan lolti. Karaa amantiitii wajji wal qabattee jechuudha. Haa ta'u amantii wal qabatus amantummaan humaatii miti Oromummaatti akkasumatti aada waan ta'eef rakkina ni qaba jee hin yaadu mataa kiyyattee jechuudha. Eenyummaa kiyyaatiin dhaabbadha waan ta'eef yoo narraan dhaabbadhe boruu ilmoon hin dhalatuun haati tiyya akkana hawwisoo akkanaa keessa turteettee boruu dhaabbatti waan ta'eef. Shamarran keenya yeroo rakkatan irratti yoo warra isaaniitti wajji rakkinni jiraates dheenyee rakkina isaanii san hangi shamarranii bira dheenyee furree fi rakkoo isiin qabdi yoo ta'es warra biraa yoo ta'es furree fi karaa warra amansiisaa ta'utti amansiisnee gama keenya shamarran keenya deeffannaa jechuudha. Ilaa ammatti warra keenya irraa takka namni hin beekne hin jiru gumii tana jechuudha. Warri keenyallee nu wajji dararamaa jiran jechuu gumii tana keessatti hanga ammaa eenyummaa gumii tanaa haalummaa gumii tanaa baranii jechuudha. Sanumaa kan ka'e shamarran keenya ammallee alhamdulillah akka isaaniitiin dilli gumiitu gad dhaabbattee jirti jechuudha. Bakka shamarran hin jirre dargaggoo waan tokko godhuu hin dandeessu. Bakka dargaggoon hin jirretti shamarran waan tokko godhuu hin dandeessu. Gumii tana hedduu bakka hin jiru arrabsamaa turte. Hanga jaalalaa fi tokkummaa isaa wal jala deemaniin jechuudha. San hundi gadi hin cabsine gumii tana. Ijji namaa hundi nutti galteeti waan hin taane haasawaa turte. Shamarran keenyaan illee ganda keessaa illee ilaa mataa kiyyaatti jechuudha. Waan hedduu naan jaanii jiran. Garuu san hundi hamilee nu cabsine. Eenyummaa keenyaan nu duraa mul'ata waan ta'eef. Kaayyoon fi deemnuun nu duraa mul'ata waan ta'eef. Namni tokko galmaa fi kaayyoo yoo qabaate inuma waan namni ja'uun fudhachuun maa hin qabu. Kaayyoo isaatiif galma isaatiif duraa mul'ata waan ta'eef. Namni tokko heerumeefis gumii keessaa hin hafu. Ani akka mataa kiyyaatti ammoo bultiin qaba. Bultii qabaaddeetis gumii keessaa hin hafnes hojii hiyyaasnis hin dhiisnes. Waan hin dhiisneefis waadaan qaba. Eenyummaa kiyyaa fi kaayyoon kiyya asirra dhaabbata waan ta'eef gumii tana jala deemu jira waan ta'eef. Haa ta'u intalti dhalaa takka heerumtus heerumuu baattus galmisi galmumasiiti kaayyoosiitis kaayyoosiiti. Sabasii galtee deemuun maa hin qabdu. Heerumteef Oromummaa sii irraanfachuu hin qabdu. Waan kaayyoosii isiif keessa kaayyoosii san galmaan gahachuu qabdi jeetiin akka mataa kiyyaatitti yaadu. Akkasuma akkanumatti uummanni biraatis guumatee kanarraa akka barnoota fudhatanii kaayyoo isaanii kana kaayyoon xiqqamni kana akka galmaan nu gahan abdiin qaba jeetii yaada.